Waldeeni kubbaa miilaa Awurooppaa taphoonni kanneen akka taphoota michoomaa fi gulaalliiwwan biyyootaa hiika dhabeessa akka hin taaneef hubannoo keessa galchuudhaan taphoonni Nations League Awurooppaa akka eegalamu kan taasise. Garuu erga eegalamee umrii waggaa 7 kan qabuu fi akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2019 irraa eegaluudhaan kan taphatamaa jiru dorgommichi garagaltoo yaada jalqabaa ta'uun addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Gadameessi haadha biyyoota Awurooppaa kanneen akka Faransaay, Spain, German, English, Portugal, Holland, Belgium, Croatia, Ukraine, Denmark faan taphattoota ciccimoo kanneen akka Michel Platini, Luis Figo, Zinedine Zidane, Peter Schmeichel, Rio Ferdinand, Alan Shearer, Raul Gonzalez, Raiklev, Andriy Shevchenko, Roy Maki, Ibrahim Afellay, Johan Cruyff, Oliver Kahn, David Beckham, Davos Sukarii fi Pep Guardiola faa addunyaadhaaf gumaachitee turte. Gootawwan dhaloota furmaata kubbaa miilaatii buusan hedduu kan itti arjoomaa jirtuutu mul'achaa jira. Biyyoonni kun jaarraa 20ffaa keessa gootawwan kubbaa miilaa kanneen akka Michael Ballack, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Toni Kroos, Javi Hernandez, Mario Balotelli, Luis Nani, Wayne Mark Rooney, Ryan Giggs, Robin van Persie fi kanneen akka Patrick Vieira faadhaan addunyaa qof tokkotti dhaabaa turte. Amma immoo dhaloota qubee kanneen akka Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Arda Güler, Bukayo Saka, Jamal Musiala faadhaan bakka buufachaa jiraachuu addunyaan ragaadha. Dorgommiin Nations League bara kanaatis kanuma ragaa bahaa jira. Biyyoonni 54 ramaddii 16 jalatti addaan qoodamuudhaan kan taphachaa turan taphni isaanii gara xumuraatti fuuladeeffachaa jira. Biyyoonni 8 Spain, Croatia, German, Holland, Xaaliyaan, Faransaay, Portugal fi Denmark torban kana falmii taphoota dhaqaa galaa waancaa Nations League walakkaan xumuraa taasisaa turan. Haaluma kanaan biyyoota 8 dorgommicha taasisaa turan keessaa hanga edda galgalaatti dorgommii taasisaniin biyyoonni 4 gara walakkaa xumuraatiif dabruu isaanii mirkaneeffatanii jiran. Dorgommiin taphoota deebii kaleessa galgala biyyoota 8 Faransaay, Croatia waliin, Spain, Holland waliin, German, Xaaliyaan wajjin, Denmark, Portugal gidduutti taasifame taphoota xumuraa kan waancaadhaaf taasifame fakkaata ture. Keessattuu Faransaay fi Croatiaan akkasuma Holland, Spain waliin taphoonni taphataman taphoota ajaa'ibaa dandeettiin dhaloonni amma kubbaa miilaa keessatti horachaa dhufan kan nama dinqisiisu ta'utu keessatti mul'atee jira. Faransaay torbee dabre Croatiaadhaan 2-2 mo'amtee turte. Kaleessa galgala qabxiisan jijjiiruudhaaf Croatia Paris irratti afeerratte. Haa ta'u akkuma eegame Croatiaan tan Luka Modricin durfamtu qabxiisii eeggachuudhaaf tapha of eeggannoon guutame taphachuuf yaalanillee Faransaay goolii 2 tan Olisee fi Usmaan Dembele galchaniin hafuura baafatanii gara taphaatti deebi'an. Dorgommichi injifannoo tuuta biyyaalessa tokko waan barbaaduuf biyyoota lamaaniifuu sa'aan dabalataa kennamus jijjiiramni hin argamne. Xumurarratti abbaa mo'atee beekuudhaaf rukuttaa peenaalitii kennamteen Faransaay goolii 5-4tti mo'achuudhaan walakkaa xumuraatiif dabruu isii mirkaneeffatte. Taphni biraa kan falmii ajaa'ibaatiin guutamee fi goolii 6 keessummeesse tapha Ispeenii fi Hoolaandii waliin taphatanidha. Taphni kunis akkuma tapha Faransaay fi Krooshiyaatti tapha malamaltee adda leenjistoota lamaaniitii fi taphattoota dhaloota hegeree biyya lamaanii ta'aniin guutame falmiin obsa fixachiisaan keessatti mul'ateetu taasifame. Dorgommii daqiiqaa 90 kan biyyoota lamaan gidduutti taasifameenis goolii 3-3 qixaan xumuramullee tapha jalqabaarratti goolii 2-2 qixa waan xumuraniif abbaa mo'ate adda baasuudhaaf rukuttaa peenaalitii isaaniif kennamteen shaampiyoonaan bara 2023 Spain goolii 5-4tti mo'attee walakkaa xumuraatiif dabruu isii mirkaneeffatte. Biyyi Cristiano Ronaldo tan waancaa Nations League jalqabaa bara 2019 Hoolaandii takkaa fi duwwatti mo'achuudhaan geebaan galatte barana waancaa lammaffaa barbaaduuf kaleessa galgala Denmark 5-2tti mo'achuudhaan qabxii walii galaatiin 5-3tti mo'atte walakkaa xumuraatiif dabruu isii mirkaneeffattee jirti. Orjiin kubbaa miilaa addunyaa teenyaa umrii waggaa 40 Cristiano Ronaldo edda galgala carraa goolii galchuu peenaalitii argate daqiiqaa 6ffaarratti galii eegan warra Denmark Kasper Schmeichelin jalaa qabamtullee daqiiqaa 72ffaa boqonnaa lammaffaa keessatti gooliin galche biyyi isaa Portugal gara walakkaa xumuraatiif akka dabruuf gahee
gama isaa baateeti ture. Taphni biraa kan hawwiidhaan eeggamaa turee fi ajaa'ibsiisaa ta'e tapha Jarmanii fi Xaaliyaan istaadiyooma Berliin irratti waliin taphatanii ture. Taphni kunis goolii 3-3 qixaan xumurameeti ture. Haa ta'u malee Jarman tapha jalqabaatiin dirreesiitiin ala Xaaliyaan 2-1 injifattee waan deebiteef qabxii waliigalaatiin Jarman Xaaliyaan 5-4 mo'achuudhaan walakkaa xumuraatiif biyya dabruu dandeesse ta'uu mirkaneeffatteeti jirti. Haaluma kanaan dorgommii Nations League walakkaa nusa xumuraatiin biyyoota 8 gidduutti taphatameerra biyyoonni 4 walakkaa xumuraatiif dabruu isaanii mirkaneeffataniiti jiran. Biyyoonni afran Jarman, Portugal, Spain fi Faransaay ta'uun isaaniitis mirkanaa'eeti jira. Dharraan maddii biyyoota afraniif been ammoo Jarman, Portugal waliin, Spain, Faransaay waliin ramadamaniiti jiran. Biyyoonni afranis ji'a caamsaa fuuldura keenya jirurraa eegalee falmii waancaatiif dabruu kan waliin taasisan ta'u. Dorgommii Nations League bara 2019 irraa eegalame kanaan biyyoota afran walakkaa xumuraatiif dabran keessaa Jarman malee Portugal, Spain fi Faransaay waancaa tokko tokko mo'ataniiti jiran.